eebbifamni isaatis guyyaadhaati jalqaba irratti congratulation. Jalqaba irratti Amma gaaffiin isa gaafachuu barbaada. Gaaffiin kiyyaa ta'in isa gaafachuu barbaadu. Tokkoffaa irratti fakkeenyaaf namoota amma fakkeenyaaf galateeffachuu qabnu. Tokkoffaa irratti eenyu fa'a akka ta'e. dura galata duratti xiqqoo waa'ee kiyyaatti irraa barbaada. Ammaas ta'e waanuma tokko wal qabsiisnee waan gabaabduu wayii walii dhaabna. Waan dilasiitii miti. Waan gabaabduu walii dhaabne achi booda mirqaana keenyatti dachanna jechuudha. Jalqaba irratti bu'aa bahii barumsaa kanatti as dhufuuf duratti guddaa hedduu jalqaba irratti guyyaa irraa kana gahee baga geesse congratulation naan jechuudhaaf aaliittan firoottan jaallan kiyyaa fi akkasumatti saahibban kiyya kan hanga lafa gammoojjii haanootii fi baddaa malkaaraafuu jidduu dhuftanii guyyaa irraa kana gammachuu kiyya naa wajji qooddachuudhaaf hedduu galatoomaa galanni keessan guddaa galanni keessan dachaa galanni keessan jannata haa ta'uu gaa itti aansuudhaan bu'aa bahii barumsaa kana keessatti as dhufuun jalqabuma fedhii maatiitiin gama barnootaatti as dhufne xiqqoo maatiinis xiiqiin barnoota nu naqani akkuma xiiqiin barnoota nu naqan sanitti hordoffii maatiitiin rabbii umrii nuu kennee hangana nu deemsisee imala guyyaa har'aatirraan nu geef rabbitti aanee maatii keenyaa fi firoottan keenya saahibban keenya kanneen nu deeggaran hunda galatoomaa jechuun barbaada. Adeemsa barnootaa kana keessatti waa hedduu jira. Jalqaba gaafa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa galu waannaan guddaan hordoffii maatii fi achirraan saahibban jaallan tokko ni jira kanneen barnoota irra nu jajjabeessaa turan. Achi booda osuma tarkaanfannoo sissiqaatuma mana barnoota jaarsoo sadarkaa lammaffaa galle. Fakkeenyaaf odoo Filiippiin galle odoo achi hin geenye duratti elementarii sana keessa as keessatti eenyu fa'aa wajjin namoota akkamii wajjin akka ati dubbisaa turte yookiin saahibban kee eenyu fa'aa akka fakkaatan mee waa xiqqeessu oduu gabaabsitee nu ibsitee. Waan kana irratti waa hedduu jira. Sadarkaa barnoota kutaa gadaanaa keessatti naannoo kutaa 4 akkasiiti. Kana keessatti umrii daa'imummaa xiqqaadha. Daa'imummaa kanarraan wajjin saahibban kiyya jaallan hedduu garee wajji dubbifnuun kanatti hidhamne qaamaatii fi kana hundaan harawaacaa fi waa hundaan ni nafne barcaa jala jigaa mirqaanaatuma ofirraa shakkalaa teenyaas itti fufaa imala barnootaa kana keessa guddanne imaluma barnootaa kana malee waan biraatu hin beeknu wannummaan nuti beeknu kana lulluqqatumaa fi imala barnootaati achirraan ni dabarre kanarraa kunne waa hedduu keessa dabarree achumaan sissiqaa kutaa 8 gara jaarsoo gudeenyu jaarsoo kanatti waa hedduu jira. Saahibban kee eenyu fakkaatan namoonni hojii dubbiste as keessatti? Jaallan kiyya yeroo sanitti waa hedduudha. Akka nama dhuunfaattis namoota siree jajjabaati moo barataa giddu galeessa moo barataa akkam wajjin akka dubbisaa turtee fi jalqabumaa barataa aktiivii wajjin ture yeroo sanitti saahibban jaallan nama hedduudha tokko lama jee kan kaasuu hin dandeenya. Keessaafuu tiimii misbaa'ee fi hamza aliyyi fa'aa akkasumatti haadii fa'aa ture kanaa hojii turre achirraan as dabarree waa hedduudha. Karaa daandii jirra kun nu saaqee achirraa as dhufneeti tiimii ibsaa biroo fa'aa seennee achirraan jarrinni sana dura kutaa 8 kompiliit godhanii achi booda imala isaan irra nakaan san anaatu sossoosaa ture ibsaa achi booda waliinee xiqqoo barnoota irra waliin deemne achirraa kaanee jaarsota na baane jaarsota na waa hedduu jira. Gaafa ol baanutti gaa jistii tanaas takka harkaan hin tuyne mudannoo irraa jechuudha. Mudannoo irraa waa hedduu jira. Jistiinis jaba harkaan gubde achirraan jaallan hedduu wajji walitti dhufne
nama Gameeyyii tokkoon irra qaban akkaan ilaagaa fa'a. Shuuroo fi waa hedduu goone. Imalli barnootaa waa hedduu waan akkasii qaba. Achirraallee dabarree jistii wajjis gubachaatuma achii wajjis jaallan hedduu nu wajjin nu gargaara. Hedduu intiraansii fi maatirikis xumurree gara gibbii deemne. Yeroo gara gibbii deemnutti waa hedduu jira. Waan kanarraa matootumaan isiniif lafti ergaan intiraansii fi xumuree booda anaa fi obboleessi fayyaa sadda baane Jillaa Yuunivarsiitii nagee Jillaa Abbaan ga'u uummata kibbaati dabuu naannoo uummata kibbaati naannoo hawaasaati Jillaa Yuunivarsiitii yamti Jillatti gaa waa hedduu jira Jillatti achi laaltu as laaltu gosti kanatti teessee afaan Oromoo waliin haasoo kun hundi hin jiru middinumaa fi minaal keenya jira. Gaafa dura deemnee egaa mul'ataa keessaa fi ejersi gooroo keessaa dhufne gaafa dura deemnu gaabbachoo fi kanaas ni qabannee deemne fireesh maxxaa nuun jaanii halkan seennee harkaas nu dhawaa turan waa hedduu jira gaa mudannoo akkanaatii beektaa. Karaan taanee faasii erguu jira. Akkasii achirraan waan akkasii jira. Kanaaf achirraa fireeshummaas ni baanee amaariffaan ulfaatu kan nama dhahee lafaan nama darbu kun hundi gurra xiqqoo nu sesseenuu ni eegale achirraan xiqqoo fooyya'insi dhufe egaa Jillaa keessa waa hedduu ture mudannoo hedduu jira keessaafuu afaan beekuu irratti deebii imala barnootaa kana keessatti kaarikulamii jiru kana follow godhuu danda'uu keessatti adeemsa keessa jirtu kana wajjin tarkaanfachuu danda'u keessa irratti adeemsa keessa jirtu kana keessatti socho'aa deemuu danda'u irratti waa hedduu ture beektaa. Kanaaf fatanaanis hedduu jireenyinis haala gibbii keessattis namoonni wajjin jiraattus har'a isin qaqqaalii kanaatu na cinaa ta'a haalii firoottan kiyyaan na cinaa ta'a hedduu Itoophiyaadha bakki jirru bakka hedduu wali dhufna namoota aadaa adda addaa keessa guddatan wajji dhufna bakka saboota qaqqaalii kanaa wajji teenyeeti barcaa keenya shaarraa goona har'a nuti garuu bakka barcaa tana garii dhuguu jira garii farshaanee si gubbaa dhufuu jira kanaa wajji dandeessee galaayii fi kanaa kana keessa dabarta jireenya kanaa jira gibbii barataan keenya gaa waan akkanaa kana faa keessummeessinee hojii dabarsina kanaaf haabaa hibbaa dhufu kanaa hojii obboleeyyanuma imalli barnootaa waan akkanaa kana keessa si dabarsa achiin jaalalaa hedduu horta jaalalaa hedduu bartu kana keessaa hagooroo hagaaraa kanaa wali dhufta kanaan adda baata gaafa adda buutis lijuu kan inni dhufa guyyaan addaa kun guyyaa dhufu gaa wajjin gammaddee ni bashannana kana keessatti gaddiinis ni jira nama wal bartee kanaan adda buunis xiqqoo ni ulfaata kanaa wajjinis ni boocha guyyaa adda baatu achirraan walittis bo'aatuma abdii wal agarra jechaatis qabaachaa wal jajjabeessaa akkasitti osoo biraa wal si gadi dhiifne osoo ijii eegaa wal sin quufne achi ilaaltee duyda walii galtee maatii kee qaqqabda achi boodaan gaa isin qaqqaalee keessaa baane kana dhufne isin qaqqaaliin kun nu simattanii baga barattanii nu deebitan jettanii nu qeebaltanii imalli barnootaa kan waa hedduu qabaatullee wanni isin irraa tuttuqu waan akkanaati kanaaf gaa galatoomii waan akkanaa kanaan sin yeroo teenya wajjin deemuudhaaf xiqqashoo dhibbootas deemsuu gaafii xiqqashoo takka waan xiqqashoo dhiqas kan hin ta'in fakkeenyaaf haadhaaf abbaan kee jechuudha waa'ee gaafa dura daa'imummaa sanarraa eegalee gaafa elementarii hammam takka harcaatee irratti yeroo ati daa'imummaa sana keessa waa hedduu jiran yeroo garii yeroo kuwaasii taphachuu feetii jira yeroo garii immoo lagarra faa deemtee bishaanuma kana faa taphattee hafuufaa jira yookiin ta'an immoo akkanaa ta'eefaa hagam takka akkam illee fayyinee qabiddee yeroo isaan hojii manaa dalaydee maal jennii isaan itti siduu wanti jennis to'atan hagam takka ni jira. Kana keessatti
akka dhaamsaatti akka ergaatti waan qabu keessattu kan tokkoffaa rabbii biyyatti aansee galata guddaa namni hin qabu haadha abbaa kiyyatti aansee jaallan hedduu jira ispeeshaalii akka nama dhuunfaattis ta'e bakka duraatti deebi'uudhaaf yeroo jaarsoo gootti jaallan elementarii wajji turre san biraa hoggaan deemu jaallan hedduu wajjii walitti dhufne akka shariifu sootii kanaan wajjiis walitti dhufne shariifu soo anaaf nama addaati jalqaba gaafa kutaa sagalee naar kurraa ka'ee hanga hojii guyyaa irraa wajjin keessa jirru keessatti nama yaadaanis ta'e hojii hundaan qaamaanis waa hundaan bakkaan deemutti na hordofu qajeelchaa jireenyaa barsiisaa guddaadha anaaf akkasumatti aadam museetilleen anaaf ispeeshaalii abbaa lammaffaa jechuun ni danda'ama waa hedduudha jaallan kiyya kanii wajjin ture egaa abbootiin kiyya kan na gargaaran kan akka abbaa naaf ta'an kanneen jiran hedduu jira kanarratti kanaaf galanni kiyya guddaa jechuun barbaada kanarratti akka dhaamsaatti hin jarjarin gaafa jalqabaa waa hedduu jira xiqqoo yookaan waa'ee taphaa fi akkami haalli hordoffii maatii waan jette san irratti tapha kana wallee uumaa jaarsaa tana na uumeensa jalqabumaa hedduun guddisu beeta laga kanarraas hedduun tuttur kuwaasii tana jalaas hedduun dettur saayibban kiyya manguddumaan ta'a achi booda waa hedduu jira gaafa daa'imummaa kutaa lamatti ilkeen lamaan duraatu faan forroqeensaa barsiisaan abduu wajji jaarsa faanaan jechaa ture akkana keessa guddanne xiqqoo rabbaashilleen ture yeroo sanatti barsiisota kanaa wajjiis waliin bada hoggaan barsiisota kanaa wajji wal badee gale faazariin kiyya na cina kuta kadir barnootaa wajji abbaan kiyya jechuudha kadir barsiisota wajji walii dhabee jechuu gudhage caayaa bakka jiru sanii ta'eeti barsiisota kiyyannarra araarsa akkanaati kun ilma kadhaati jala laalinaati mata jabaata jechaatu barsiisota wajji waliin araarsaa ture maatiin hordoffii jalqabaati irraa kaase faazariin kiyya naagattaa'ee jimaa qamaa galgala dubbisnaan jaa herrega kanaaf maal qubee tanarraa waan beekurraa naga agarsiisa fatanaatti jas ni ilaala eegaan mi'aa barnootaa jalqaba irraa namni na liqimsiise faazerii kiyya achitti hangaan hankutaa jaha ga'utti barnoonni ilkeenaaf hin seenitti hordoffiin maatii na boodaan hafne maatiin kiyya nama akkanaati hanga guyyaa irratti galata guddaan qabaaf ayyee galatoomii fakkeenyaaf amma dhaamsa uummata kee kanaaf fakkeenyaaf maatiiwwan keenya kanaaf warreen daa'imman qabdu jira ergaan ati dhaamtu fakkeenyaaf barumsa kana irratti maal akka ilmaan isaanii akka isaan godhuu qaban yoo ergaan jiraate kana irratti hawaasni keenya hawaasa beekaadha hawaasa hayyuudha waa hedduu xiqqoo imala barnootaa kana keessatti turreetuma warraa dubbanne jenneeti malee hawaasa keenya caalaa waan ni beenu qabnu hawaasni keenya nama waa hedduu beeku hawaasa jaalalaati hawaasa arjaadha hawaasa kabajaati kana keessatti ilmaan barsiisuun gaariidha lammiin baratte mirga isaa gaafata akkuma jeneraal Taaddasaa Birruu jee akkaataan jireenya uummata keenyaa keessa jiru kan xiqqoo bulaalle garuu kanaa hojii ta'ee nama yaachisa keessattuu biyyi keessaa baane mulaataadha waan ta'eef waa'een biyya keenyaa nu yaachisuu qaba hawaasni keenya yoo laatte gaafisitta waan takka saayinsiin bulu jirra moo akkaataan jireenya ittiin bulmaata hawaasa keenya ammayyaa'ee bifa saayinsaa waan bulu jira moo aadaan bulu jira moo amantaan bulu jira waan jennu yoo laalle gaaffii jala nama galcha jireenya wal makataa tokko jiraachuu jiru Dr. Zaakir haasaa keessatti hawaasni jiraatu kun uumaa furiin bulaje aadaa amantii takkaa saayinsaa addunyaa tana ammayyaa'ee jiraachuu lamaanuma kanuma jechuudha kana keessa jireenya keessa jiru hin beeknu nuti kanaaf hedduu
aadaa gama barnootaan dagaaguu, barnootaan guddachuu, barnootaan jijjiirama fiduu, ilmaan keenya wal jala hiriirsinee akka shanshalaataatti namni kun kaan qabee akka baasu. Sadarkaa hoggansa biyyaa kana keessatti haa ta'u ikonoomikaalii karaa dinagdeetiin karaa hawaasummaatiin siyaasaa keessatti namni keenya haa babal'atu, namni keenya harreellee afaan walii qabu bakka fedhe haa jiraatu akka jaansan. Kanaaf barnoota irratti haa jajjabaannu, ilmaan keenya barachuu irratti hordoffii maatii, hordoffii barsiisaa jidduu haa cimu. Kanaaf ilmaan keenya yeroo mana barnootaa oolan maal akka baratan haa gaafannu. Kun aadaa nu ta'uu qaba. Hedduu kan kana alaa waan dilasii hawaasni keenya nama beekaadha waan inni yooniin qabu. Kana fakkaata waan inni jechuudha. Galatoomii irra deebinee congratulation magaalaa Kisegee eebba gaarii kan milkee gammachuu kan jaalalaa sifaataas ergaa guddaa nu dabarsite. Isinis guyyaarraa qorraa fi dhoqqee fi waa hedduu alifirraan kiyya jaallan kiyya gammachuu guyyaa irraa kana naa wajji qoodachuuf jecha guyyaa irraa kana asin naa wajji argamuudhaaf hedduun isin galatoomfadha. Galanni keessan hedduu guddaa ana biratti nama beeku rabbi naa godhaan illee akkasitti hedduun isin galatoomfadha. Anaa galatoomaa naaf jiraadhaa, hedduun isin jaaladha. Hunda aalii firoottan kiyyaatiif hedduu galatoomaan jechuu barbaada. Akka nama dhuunfaatti namoota ispeeshaal keezii adda addaa osoo qabanii as keessatti gammachuu guyyaa irraa naa wajji qoodachuuf argaman irratti waa hedduudha. Haadha ilmoo fa'aa taatanii as keessa naa wajji argamuudhaaf bu'aa adda addaa keessa osoo jirtanii hedduu dhoqqee guyyaa irraa tana keessa baatanii bakka tana naa wajji dhaabbachuu keessanitti hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Irra deebi'ee har'a hedduu gammachuu keessa haasawuun illee na harkaa baduu jira. Waan ijoo fi taniin dhiisoo adda wallaaleetiin jiran fakkaata. Bakka galataa tanatti irra deebi'ee waan inni dhibuu barbaadeef na qubsuu dide irra deebi'ee maaliin akkaan ibsuutu jechaan na hanqata. Hedduu waan kanarratti hedduu akka maatiitti galata guddaa namni ni qabu. Obboleeyyiin kiyyaaf galata guddaan qaba. Galata hangana hin jaamne obboleeyyiin kiyya hedduu shamarran ta'anis bakka lama naaf dhaabbatanii bakka dhiiraatii fi bakka shamarrummaatti illee naaf dhaabbatan. Hedduu jechaan isaan itti ibsu natti hangataa. Akka firaatti akka aaliitti hundi hedduu nama na jajjabeessaa ture. Baay'ee namaan galateeffadhu. Ispeeshaalii keessaafuu guyyaa irraa gammachuu jetan irratti namni akka misira adeemee hunfaannaa argamuun hedduu na gammachiise. Gammachuu guyyaa kanaatiif baay'een dinqisiifadhe. Osoo ji'a muraasa dura operaasiyoon handeessee jirtu mucaa malqa kana qabattee asirra na wajji argamuuf sirraa nafu istii na abaa shuroo mataa doo ayyattee guyyaa irraa kana gammachuu tiyya na wajji qoodachuudhaaf hedduu takkaan itti gammade. Akka waliigalaatti hawaasni keenya hundi na galatoomaan jechuu barbaada. Guddaanaaf galatoomaa. Kanaaf waan hin joonfaa mana jaalaa. Fakkeenyaaf namoonni ergaa yoo dabarsan shariifsoo fakkeenyaaf mee qotta yoo hawaasa keenya kana waan dhaamtis taariikoo fi hara barumsaa kana irratti yaada dabalataa qabaatte waa'ee Khadiir Raayis yoo qabaatte yaada
namoota qabu bu'aaleen keessatti kanaafuu waan hundaa danda'ee as ga'uu isaatiin ogeessi hin danda'u. Akkasumas osoo biyyaatiin qophiin kun haala kanaan miidhagee gammachuu kanaaf baay'ee gammadee gara dhuunfaatti. Amma kana ta'u.